Ashama argafuunii jira jirtu hordoftoota fi kabajamtoota chaanaalii Dila akkam nagaa keessanii nagaa koo galata waaqayyoo jira kennoo akkam nagaa keessanii warroonni dura maatiin bakka walitti deemnee warri haaraa anaa dhuftanii ana har'a maal haasa'uu barbaade isinitti fakkaate waa'ee balleessaana waa'ee dogongoraa yookiin namatti balleessu waa'ee dhiifamaa waa'ee walumaa galatti waa'ee dhiifamaa jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko hiriyaa shamarranii haa taatu dubartiidhaaf iyyuu jechuudha. Hiriyaatii shamarrii haa taatu kan dhiiraa ta'u abbaa fedhaa ta'u namni sitti dhiyaatu namoota guddaa siif qabu tokko badii tokko ati balleessitee yoo irra siif hin darbine bakka baduma takkitti ati balleessisan yoo dhiifama siif hin goone san takkittuma saniif jedhanii yoo sirraa fagaate namni sun durumayyuu sababa sirraa fagaachuu barbaada malee sababa sirraa fagaatuun barbaada malee badii keessanaaf miti. Nama ta'ee kan hin balleessine hin jiru ati dhiifama gaafattee garuu yeroo tokkomti yeroo 3-4 iyyuu dhiifama namaa gochuu qaba ilmi namaa. Maaliif kan haasaa isinitti fakkaata? Ani yaadadha waggaa bara 2016 keessa kan ta'e wanni kuni baay'ee nama miidhee balleessii jecha badaa namaan jedhee yookiin yeroo aarii keessa jiru akkuma na beektan akkas waan ta'eef dhiifama gaafadhe namni sun dhiifama naa gochuu dide. Bakka dhiifama naa gochuu miti na jalaayyuu dubbachuu dide jechuudha namni sun inna dhiifama naa gochuu dide fagaatee bakka narraa fagaatee jechuudha namni sun. Maal jechuu barbaadeen namni suni anaan durumayyuu badii ani itti balleessu osoo hin taane sababa narraa fagaatuun barbaada malee badii takkitti ani itti balleessee dhiifama gaafadhee dirqama dhiifama naa gochuu qaba ture. Namni tokko yoo si barbaade jechuudha jireenya kee keessatti yookiin immoo hiriyummaa kee yoo barbaade kan dubara isaa taatu dhiirsa abbaa fi dhiyaa ta'u nama sitti dhiyaatu tokko jechuudha. Inna namni tokko badii kee tokkoof dhiifama siif hin godhu sanaaf sirraa fagaate taanaan durumaa namni sun nama hiriyummaa kan keessoo baasitti dhiyaate nama jaalala kee hin qabne nama bakkee siif hin qabnedha jechuudha. Namni si jaalatu tokko garuu hamma feete osoo itti balleessite yeroo 3 yeroo 4 yeroo 5 dhiifama siif godhaa jechuu barbaadeen. Yeroo baay'ee waan akkamiin dhagaha dubartii isaa taatu abbuma fedhaa haa ta'u dubartiinis dhiirattaa ta'u dhiirris dubartittaa ta'u badii tokkoof jecha namoonni gargar bahanii walirraa fagaatan baay'een arga. Garuu namni akkamitti garaa dhiifamaa hin qabne garaa dhiifamaa akkoo yoo qabaatte jibbarraa fagoo jirta. Namni onni dhiifamaa qabu jibbarraa fagoo jira. So yeroo hundumayyuu garaa dhiifamaa haa qabaannu jechuu barbaadeen namni tokko hanga fedhe yoo sitti balleesse iyyuu dhiifama gochuuf yaali. Badii waanuma tokko waan namni tokko sitti balleesse irraa fagaachuu maal suni garuu gaarii natti fakkaatu. Dhiifama gochuun balbala nagaa banachuudha. Badiirra waliif ta'uu waliif dhaga'uun waliif obsuun waan hundayyuu waliif dhaggeeffachuun namni walitti dhiyaatu tokko waan gaariidha jechuu barbaadeen. Yeroo baay'ee garaa dhiifamaa qaban akka nama tokkotti jechuudha. Namni tokko nama miidhaa jiru otoo hin arguu dhiifama godhaaf jechuudha akka nama tokkotti baay'ee garaa dhiifamaa qaba. Jibbarraa fagoon jira sababa kanaaf jechuudha. Namatti dhiyaadhee dafee nama hin jibbu'an. Osoo namni sun na jibbee narraa fagaate iyyuu abbaa fedhe haa ta'u amma yeroo kanatti wanti hin jechaa jaalalleewwan waa'ee jaalalaa miti beeka. Abbaa fedhe dubartiillee haa taatu kan natti dhiyaattee nama hiriyoo ta'u hiriyaa kee ta'ee natti dhiyaatanii waliin turee wajjin nama tokko bakka garaa kiyya itti kennee baradhee itti dhiyaadhe taanaan bakka hanga fedhan otoo na miidhan otuma akka isaan na miidhan arguyyuu namni irraa cituu hin danda'an dafee namarraa kutachuu hin danda'u garaan kan koollee akkasuma yoo namni otoo na miidhaa jiraatallee dhiifama namaaf godha jechuudha. Waalicha barbaadeen namni hundiyyuu akkas ta'e waaqayyoon akkas jaalata. Dhiifamni jechuun dhugaa dhiifamni bakka nageenyaadha. Dhiifamni yoo namaaf dhiifama goote keessi namaa hin boqotaa jechuudha. Kanaaf garaa dhiifamaa qabaadhaa. Dhiifama waliif godhaa. Badiirra waliif taraa. Namni tokko badii tokko yoo sitti balleesse sanaaf jettee nama kanarraa fagaachuun qaba jettee hin yaadini. Nama ta'e kan hin dogongorre hin jiru, nama ta'e kan namatti hin balleessine hin jiru, nama ta'e kan nama hin miine hin jiru. Namni jaalatee osoo hin taane yeroo tokko hiriyoonni walitti dhiyaatan jaalatanii osoo hin taane kan wal miidhan dogongora keessallee wal miidhu jechuudha. Amma fakkeenyaaf hiriyummaa dubaraa ayaa fudhannu anama yeroo baay'ee hiriyoota itti dhiyaadhu baay'een qaba. Garuu yeroo tokko kan wal lolluufaatu jira, kan walirraa fagaanuufaatu jira. Garuu ani deebi'eetiniin nama sanaaf yoo badiin koo ta'ee ta'uu baatu dhiifama gaafadha.
deebinee immoo hiriyummaa keenyatti fufna jechuudha. Maaliif kun garaa qulqullummaa Waaqayyoon illee akkasii jaalata sababa ta'eef jechuudha. Kanaaf nama tokko badii tokko itti balleesse namni tokko jecha takkaas miidheef nama san irraa fagaattee dhiifama gochuuf diduun nama san miite osoo hin taane ofii kee of miite dhugaa isiniin jedha jechuudha. Kanaaf garaa dhiifamaa qabaadhaa yeroo hundayyuu waan gaarii yaadaa namaaf waan gaarii yaadi namarraa garuu waan gaarii hin eegina. Wanti kana haasa'uufarra ani yeroo baay'ee akkuma isiniin jedhe naman ofii kiyyaa itti balleessu tokko dhiifama gaafadhe dhiifama naaf gochuu namni sun gaafa didu baay'een kadhachuun dhayne nama san jechuudha. Amma fakkeenya namni tokko dhiifama gaafatte yoo si dhiifama si gochuu dide hin kadhatin nama sana. Maaliif gaaf tokko namni sun ofiisaayyuu deebi'ee dhiifama si gaafata waan ta'eef. Garuu ati yeroo tokkoof lama dhiifama nama sanaaf itti deddeebi'ii dhiifama gaafadhu jechuudha. Yoo itti balleessite namaaf dhiifama gochuun balbala nagaa banachuudha jechuu barbaadeeni. Kanaaf dhiifama walii godhaa. Waan gaarii yaada gaarii sin darbuu jechuu barbaadeeni. Waan gaarii yaadi namarraa garuu waan gaarii hin eegin. Maaliif Waaqayyo irraa argatta jechuudha. Kanaaf lafa kanatti waan gaarii yaaduun faayidaa hin qabu jechuun namarraa waan gaarii argattu jechuudha. Bara kana yoo gaarii yaadde hin jibbamtaa maaliif akka ta'e beeku malee bara kana garuu Waaqayyo irraa argatta jechuudha. Ati gaarii yoo yaadde yeroo baay'ee namni gaarii yaadu hin miidhama. Namni ofirra darbii kan namaaf yaadu hin miidhama waan ta'eef garuu Waaqayyo irraa argatta. Kan namaa caala kan Waaqayyootu caala waan ta'eef kanaaf galatuma waan dhaggeeffattaniif har'a yaadni koo isa kanaadha isiniin jedha.